daalachake ya gube o ya osim ko balambar jaalalake nooru anaa dhufu shamarran ulfi yookaan umuriidhaan yookaan idimeedhaan 18 gadi yoo taatan ilaaluun dhorkaadha. Viidiyoo tokko hanga dhumaatti daawwadhaa. Ashamaa harka fuulii hordoftootaa fi kabajamtootaa fo'archoo jalatti argamtan nageenya kiyya jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maratti simbiraa ga'u jechuun barbaade. Eeyyen nagaa jirtu warri haaraa dhuftan maatii bashannanaa ta'uu ni feetu subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a nooruu anaa dhufuun jedha. Warri asirra turtan immoo laayikii tuquudhaan bashannana gaarii jenna. Eeyyen har'ammoo maal qabannee dhufneerra egaa daansenyaa jechuudha. Daansenyaa qabadhee dhufeen jira jechuudha. Yookaan immoo wudiddirii warra daansiidhaan jechuudha. Daansii akka addunyaatti jechuudha. Akka Afrikaatti illee sadarkaa qabachanii gara addunyaatti illee warra darbaniif jechuudha. Magaalaa Makkaa naannoo Maanfuwaa jedhamtutti argamuudhaan har'a faarsoo irratti dhufanii wudiddirii isaanii yookaan immoo daansii isaanii kana haala ammayyaa ta'eedhaan afaan Ingiliffaatiin nu agarsiisu jechuudha. Mee keessummoota keenya al tokko isin agarsiisee isin wal barsiiseen deebi'aa. Magaalaa Madiinaatti Makkaatti argaman jechuudha. Warri kun itti aansuudhaan naannoo Maanfuwaa jedhamutti argamu jechuudha. Jaalleewwan kiyya kun jechuudha. Akka addunyaatti daansiidhaan sadarkaa riikardii addunyaa cabsaniitu jiru jechuudha. Mee jiraan isin wal barsiiseen dhufa bashannana gaarii. Eeyyen deebinee dhufneerra. Egaa jaalleewwan kiyyaa Makkaa naannoo Maanfuwaatti argamuudha. Akka addunyaatti riikardii cabsuudhaan kan beekamu Ahmadiin Kilaash ni argama maqaan isaa. Asirratti immoo Saalaardiin itti aansuudhaan Ama Boorishaa Naawi Jabal Cuffannaa Qaaraa Liqimsaa Qixxaaf Godarree Bagalee gaannuuf kan jedhu maqaan jira akkuma kanaan eeyyen daawwattoota keenya jara kana jechuudha. Jarri kuni akka addunyaatti daansiidhaan riikardii Afrikaa cabsanii addunyaaf warra darbaniidha jechuudha jarri kun. Eeyyan haaluma amma argaa jirtamu jechuudha. Keessaan akka utaaluu kana fayyina qaba ni qaba jechuudha. Daansiin jira kun ispoortiidhaan makaadha. Indazii maalaatu no. Indazii akkatti waa hayawaanni wal hojjettu illee agarsiisu waan ta'eef amma fakkeenyaaf daansichi kuni daansii jira kana nayyaala jedheera. Maaliif warri kun maal jedhamu beektu? Itis raappii jedhamu. Raappiidhaan beekamu. Raappii jechuun warra hamma faashinii hamma bahe kana jechuudha. Warra aadaa Naajeeriyaa warra sana hordofanu yookaan immoo warra Maayikel Jaaksan hordofanu jechuudha jarri kun yookiin immoo daansenyaa jira Ameerikaa sana jara gurraacha sana jechuudha. Keenyaayyuu waliin hin geenyeeyyuu kan Ameerikaayyuu dhaqnee alana. Magaalaa Maanfuwaa keessatti dhukaasni dhuka'e jechuudha. Dirree tokkokkii irraa isiniif qabadhee waan hin dhufeef subscribe godhaa bashannana gaarii jedha obboleessi keessan Nayemar Fuad. Mee al tokko daansii jira ilaallee kaanee walitti deebinaa jechuudha. Bashannana gaariin jedha bara. Laayikii tuqa. Dansii akkana argitanii beektu? Dansii haala miidhagaa akkanaa jechuudha. Addunyaa irratti takka argitanii beektu?
Michael Jackson akkanatti waan danna sunatti hin fakkaatu wal. Daansichi akka bakka inni. Min aynet daansa ነው? Akka addunyaatti sadarkaa cimaa qabatee jira jechuudha daansichi amma. Kanuma sin amma laaltanii kaata. Mee an tokko walumaan ilaala daansii jira kana walumaan dannafna mee anis na yaala xiqqoo si daansii jira kana. እንደዚህ ነገር አለ መሰለኝ እንደዚህ ማሊ ወሎ ጀታይርቱ አካባቢ ይዝላል ይያው ወሎ ጀታይርቱ ማስላተ ወሎ መጨዳ ከማል እንዴት ነው በእናታችሁ እንዲ ነው ሞ ከነከነ ከሰና ከነ ፈይደማ ማዋ ጀታቱ ወጀራ ሁንዳሲ ማሊ የረበሱ መቆለቅ የፈነዳው ላታ Esuma code ake ohu. Ajab. Ha? Inni kun maal keessaan akka tokko fa'i istaarii sanu beet debi. Why? Jet. Debi. Me bakka maati debi. Why? Migaran kon. Dansi sa kami tuni kon. Biye esati ba yendukun. Ajab. Wanti isin nun agarsiif ne hinjiru jechuudha. Mata sayyuu nagar yalla marate kon. Ajaiba. Magaalaa manfuwaa keessatti jechuudha gochi akkana durumaan raawwatama jechuudha. Kanarraa of hin qoxxoobdanu taanaan jechuudha. Dhugaatii dhuguun biqiidhaa isiniif. Saniyyuu momaali viidiyoo waraabdanii nu salphiftu. Kana daansii osoo immoo ishii daansii beektanii immoo daansii gaarii nu agarsiiftaniis immoo bara akka addunyaatti daansii fudhatama qaba bara. Daansii isaa ababbaan keenya dur dannesanii dhiisan immoo waa namaatti hin cinqaminaa. Dursa dalaga aadaa Jimmaa baradhu tokko. Dalaga aadaa Oromoo baradhu. Daansii aadaa Oromoo baradhu. Sana booda kan alagaatti darbiitu. Kun dandeettii keessanii oli waan ta'eef lammata waan akkanaatti deebinaan jechuudha. Tarkaanfii cimaa ta'e obbo Nayemar Fuad isinirratti fudhata jechuudha. Ayyee walii gallee ramti tarkaanfii guddaa isinirratti hin fudhaa jechuudha. Aanumti kun bor qabamneerra jettanii bor mana hidhaatti gallee jettanii immoo nutti hin boohinaa jechuudha. Balaa akkanaa nutti hin fidinaa jechuudha. Inni maani daansii inni kun hin jedhamanii maanni inni akkanaa istaayilii waa wal godhaartu moo jennu. Aneessa baabudha kun jedhe mana jen daawwattoota keenya hordoftoota keenya baay'ee illee dubbachuu barbaadu jechuudha. Kan jira kana natti dhiiseera iyyuu warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a, maatii barumsaa ta'a, maatii jaalalaas maatii bashannanaa ta'a. Kanuma bara warri immoo viidiyoo kana daawwattan laayikii osoo hin tuqin keessaan bayinaa adraa seeraa yoo diddan immoo booksii koo beetu miti bakka እንደዚህ አጠፋችኋለሁ ማለት ነው። Kanafu oolmaa bashannanaa isiniif haa ta'u isiniin jaalladha isiniin kabaja. Bye. Yaada yoo qabaattan karaa toora keenya WhatsAppiin keenya kunooti, Facebookiin keenya kunooti, Telegiramiin keenya kunooti. Yaada keessan nuun gaha. Oduuwwan addunyaarraa walitti qabdan waan akkanaa waan haalaan tokkookii irraa waan isin ajaa'ibe immoo gara WhatsAppiitiin nu ergaa, gara Messengeriitiin nu ergaa. Nuti immoo bira ejjinii asirra isin yoo wajjina waan ta'eef ulfaadhaa oolmaa gaarii.